Hai guys, akkam jirtu dhuftooniif gaa'intoonni maatii waan ilsaayitii eeg bagana gandeettaniif toon isin jedha. Guyyaara kana waan baay'ee tokko isin ajaa'iba bilbila keessaniif kan dirqama isin babbaachisu siitingii ajaa'ibaan isiniif qabadheetii dhufe. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko YouTube irraatii viidiyoo yeroo nuun itti play goone ilaallu ni jira. Viidiyoo sanas immoo sagalee qofaadhaan dhaggeeffachuu yoo barbaanne YouTubein ayyama akkasii nuuf hin kennu jechuudha. Akkasumas immoo dabalata viidiyoo sana play gochaa bakka barbaanne irraatii hojii barbaanne kamiiniyyuu bilbila keenya keessa dalaguudhaaf illee nu daangeessa jechuudha. Kanaaf salphaatti akkamittiin siitingii kana oonii godhanna kan jedhuun isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana play nan godha. Viidiyoo kana play godheetan jira. Kanaaf maalan godha jechuudha. Kunoo mallattoo sheerii kan jettu kana nan tuqa. Achii booda akkuma agartanii appilikeeshinii kana irra nan tuqa. Oduu gammachiisaa baay'ee tokko isinitti toluun isiniif qabadheetii dhufe. Egaan kunoo akkuma agartanii qaxitaa as keessa na fideeti jira. Addaan raagaa direct jechuudha. Viidiyoo kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu barbaade yoo nan ta'e kunoo mallattoo kanarra nan tuqa. Achi booda kunoo akkuma agartanii play as audio kan jedhu kana nan tuqa. Afaan keenya afaan Oromootti kan ittiin jijjiiruuti dandeessan aappii ajaa'iba ta'e aappii haaraan isin wal barsiisa. Egaan afaan akkuma agartan egaa sagalee play gochaa hojiin barbaade bilbila koorraa dhaggeeffachuu danda'a. Viidiyoon kun akkuma agartan YouTube irraa kan dhufedha. Viidiyoo YouTube irraa qaxitaa saawundiidhaan dhaggeeffachaatiin jira jechuudha. Kanaaf egaa wanta viidiyoo isaa ilaaluun barbaanne manzummaa garaagaraa ta'uu danda'a, faarfannaa garaagaraa ta'uu danda'a, waan fedha keessan ta'e YouTube irraa yeroo daawwattanitti sagalee isaa qofaa dhaggeeffachuu barbaaddan siitingii akkasii illee argachuu ni dandeessu bilbila keessan irratti kan jedhuun isinitti agarsiisa. Ammas kana qofaa miti siitingiin kan biraa baay'eetu jira jechuudha. Appilikeeshinii kana keessa kan isin fayyadu fakkeenyaaf kun akkuma agartanii viidiyoo sana paappappii akkanatti banee jechuudha. Kun akka kanatti viidiyoo barbaaddan daawwachaa hojii barbaaddan bilbila keessan irraa dalaguutii ni dandeessu jechuudha. Baakgiraawundiidhaan bakka barbaaddan kamiiniyyuu bilbila keessan keessaatii deemuu ni dandeessu. Kun akkuma agartan viidiyoon sun play ta'eeti akka kanatti ilaalaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Kana maleellee siitingii ajaa'iba ta'an kan of keessaatii qabu aappii ajaa'ibaaf piroofeeshinaala ta'een isiniif qabadheetii dhufe. Aappiin kun nama hundumaayyuu kan barbaachisudha. Sababni isaa viidiyoo korraaptii ta'anii viidiyoo bilbila keenya illee play gochuudhaaf nu rakkisu kamiiniyyuu akka inni play ta'uu kan nuuf gochuutii danda'udha. Dabalatallee jechuudha hojii appilikeeshiniin kun hojjetu viidiyoo gosa garaagaraa akka nuun ittiin ilaalluuf kan nuuf fayyadudha. Fiilmii gosa garaagaraa intarneetii irraa illee ittiin ilaalluudhaaf kan nu fayyadudha. Waa hedduuf isin gargaara jechuudha appilikeeshiniin kun. Kanaaf egaa buufadhaatii itti fayyadama. Akkaataa itti fayyadama isaa immoo amma isinitti agarsiisa. Liinkii isaa description box jalaa argattu jechuudha. Ishinichas immoo eessaa arganna kan jedhuu fi baay'ee tokko salphaadha. Viidiyoo koo yeroo ilaaltan yeroo kamittiyuu barreeffama viidiyoo kootii irra ni tuqxu jechuudha. Description box jechuudha. Asidha akka kanatti gadi isiniif ba'a. Aappii isaa isa sirrii as tuqaa buufadhaa kan jedhu liinkii isiniif kenna waan ta'eef kan yeroo tuqxanitti qaxitaa eessa isin geessa haala kanaatiin isin fida jechaadha. Saniin booda ergini gara kanaa isin fidee akka kanatti suuta jechuun gadi buuta jechuudha. Scrollii ni gootu haala kanaatiin dhumarratti egaa kun akkuma agartan mallattoo daawunloodii kana ni tuqxu. Kanaaf egaa yeroo isin kana tuqxan qaxitaa Play Store irra isin geessaa yookiin immoo bilbila keessanitti qaxitaa gadi isiniif ni buusa jechaadha. Kanaaf akkanatti appilikeeshinii isiniif kaa'u kamiiniyyuu daawunloodii godhachuu ni dandeessu isiniin jecha amma ni eegalla. Kanaaf jalqaba appilikeeshinii kana yeroo bantanii wanta cimu waan addaa hin qabu next gochuudhaan bukkee darbuu qofaadha. Saniin booda bilbila keessan irraati egaa viidiyoo qabdan kamiiniyyuu gadi isiniif tarreessa jechuudha. Viidiyoo bilbila keessan irra jiran egaa gosa kamiiniyyuu yoo isiniif banamuu didan illee aappii kanaan fayyadamtanii play gochtanii ilaaluutii ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf bilbila keessan irraati viidiyoo daawwachuu barbaaddan tokkotu jira jennu. Viidiyoo sanas immoo yeroo isin play gootan kanatti isiniif bana. Kanaaf egaa viidiyoo sana sagalee isaa qofaa dhaggeeffachuu yoo barbaaddan salphumatti wanti isin gootanii jala kanarraati mallattoo tuqaa sadii jirti. Ishee kanarraa tokkootiif ni tuqxu. Achi booda kun akkuma agartanii play as audio kan jedhu isa kana isiniif fida. Kanaaf kanarra al tokkootiif ni tuqxu. Achi booda as keessaa cuftanii yoo baatanii baakgiraawundiidhaan kun akkuma agartan gubbaa kanarraati sagaleedhaan akkuma audiyootti isiniif kenneeti jira jechaadha viidiyoo. Kanaaf egaa bakka barbaadan dhaggeeffachaa yoo barbaadan paawasii gochuu dandeessu yoo barbaadan play gochuu ni dandeessu. Kun isinitti nan agarsiisa. Akkuma agartan haala kanaatiin jechuudha. Egaan akkasumattiin kan YouTube illee fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha akkaataa isaa immoo jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaalaa yookiin daawwachaa bakka barbaadan kamiiniyyuu deemuu ni dandeessu. Isas argachuudhaaf jala kanarraatti mallattoo tuqaa sadii al tokkootiif ni tuqxu. Achii booda kanatti isin baasaa. Addanarraatti immoo pop up player kan jettu jirti. Ishee kana tuquudhaan addana keessa cuftanii yoo baatan bakka barbaadan kamiiniyyuu deemaatii viidiyoo barbaadan daawwachuutii ni dandeessu.
paawusiis gochuu ni dandeessu, pilees gochuu ni dandeessu. Iddoo barbaadan kamiiniyyuu viidiyoo sana ilaalaa daawwachaatii bilbila keessan irraa waa hedduu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaan YouTube irraas akkuma kanattidha. Isinitti agarsiisa baay'ee tokko salphaadha. Jalqaba maal gootu appilikeeshiniin kun bilbila keessan irra jira taanaan daawunloodii gootanii instaalii gootanii jirtu taanaan salphaamatti yeroo kamitti iyyuu jechuudha. YouTube irra deemtanii viidiyoo gosa kamiiniyyuu jechuudha. Viidiyoo barnootaa ta'uu danda'a, viidiyoo manfasaawii garaagaraa waan akka manzummaa ta'uu danda'a, faarfannaa ta'uu danda'a, waan barbaadan kamiiniyyuu dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan sagaleedha, yoo barbaadan immoo viidiyoo masaa daawwachaa wantoota garaagaraa bilbila keessan irraa dalaguutii ni dandeessu jechuudha. Kana gochuufis jalqaba viidiyoo sana ni bantu. Sanii booda iddoo kanarraati mallattoo sheerii jirti. Sheerii sana al tokkootii fi ni tuqxu. Yeroo isin kana tuqxanii akkanatti bilbila keessan irraa appilikeeshinii qabdan gadi isiniif tarreessaa jechuudha. Addana keessaa maal barbaaddattu jechuudha? Aappii VLC isa kana barbaaddattu jechuudha. Kunoo agartan kan al tokkootiif yeroo isin tuqxu. Hi guys, akkam jirtu hordoftootaniif garantanii maatii waliin isaanii ofiisaa akka kanatti isiniif bana jechuudha. Kanaaf egaa viidiyoo kana akkuma sila isinitti agarsiisetti jala kanarraa mallattoo tuqaa sadan kana tuquudhaan yoo barbaadan viidiyoo isaa akkanatti paapaappii gootanii bantanii wantoota barbaadan bilbila keessan irraa dalagaa. Baga nagaan deebitanii gara chaanal koo jirtan isin jedha. Guyyaa kana oduu gammachiisaa baay'ee tokko isinitti toluun isiniif qaba. Daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo jechuudha sagalee isaas qaxxaa YouTube irraa isa baname kana kunoo dhaggeeffachuu ni dandeessu. Mallattoo tuqaa sadii addana jalaatii ni tuqxu. Achii booda play as audio kan jedhu kana ni tuqxu. Akkuma agartanii viidiyoo qaxxaa YouTube irraatti gadhiifameeti jiru. Gosa kamiiniyyuu jechuudha. Viidiyoo kamiiniyyuu kan nama barbaadanii akkanatti sagalee isaa dhaggeeffachaa. Keessumaa Kun akkuma barbaadan maatii jiruuti dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa irra daddabarsaallee dhaggeeffachuu ni dandeessu. Egaan viidiyoon kun eessaa dhufe akkuma agartan YouTube irraa jechaadha. Kanaaf egaa viidiyoo YouTube haala kanaatiin play gochuudhaan itti fayyadamuutiin ni dandeessu. Barnoota garaagaraadhaaf akkasumas immoo wantoota barbaadan kamiiniyyuu dhaggeeffachuudhaaf timaa baachuu ni dandeessu isin jedha. Kana fakkaatachaadha. Egaa barnoonni har'a isiniif qabadee dhufe akkanasitti tolee abdii guddaan qaba. Aappii kana oriijinaala isaa sirrii ta'e description box jalaatii barreeffama viidiyoo koo jalaa argattu. Seenaatii buufadhaa isin jecha. Bye bye.